Gatii simintoo kan yeroo darbee caalaa gatiin isaa baay'ee gadi bu'eera. Isa qofa osoo hin taane gatii meeshaalee ijaarsaa yeroo ammaa maal fakkaata kan jiru jalqaba rakkataa amma xumuraatti meeshaalee ijaarsaa hunda akkaataa gaaffii keessaniitiin isin biraan ga'uudhaaf isin qabadhee dhufee jira. Odeeffannoo isaa. Ibraahim jedhama. Horiin yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Maatii keenya kan taatan viidiyoon kun isin toleera kana like godhaa. Odeeffannoon kun hiriyoota keessan haa ta'u namoota biraa ni fayyada jettanii yoo yaaddan share godhaati biraan ga'a. yeroo hundumaa oomishaalee diizaayinii addaa qabaniin maqaa kan horate Mahammad Furniture ogeeyyota gameeyyii maashinoota ammayyaa waliin michoomsee gammachuu maamilaaf hojjetaa jira. Hagicha yookaan saaloonii keessaniif tibbaaf miidhagina kan gonfachiisan soofaawwan addaa mijaa'ina iddoo hirriibaa keessanii kan dabalu sireewwan babbareedoo Furniture Mahammad irraa buffee minjaala saanduqa dhaabbii akkasumas kiichin kaabineetii qulqullinaan teessuuwwanii fi minjaala biiroo fedhii hojii keessanii dabalan maamiloota keessanis hawwatan filannoo barbaadaniitiin Arabiyaan Majlis haalluuf miidhagina mana keessaniin wal simatan addummaan oomishnaa. Maal kana qofa oomisha keenya raabsuuf kan fedha qabdaniif balballi keenya banaadha. Teessoon keenya lakkoofsi tokko Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara Duwwaa tokko geessu irra, lakkoofsi 2 Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara Duwwaa 4 geessu irra, lakkoofsi 3 Bishaan Gurraacha iddoo oomishaa guddaa keessa 0911 72 yookaan 0960 43 49 49 irratti odeeffannoo dabalataaf nuuf bilbilaa. Mahammad Furniture. Qorqoorroorraa kaasee hunda isaa kan isin biraan ga'u ta'a isin jechuu barbaada. Jalqabarratti kan isin biraan ga'u qorqoorroon akkuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa turetti gosa sadiitti qoodee tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaadha jedhee kan isin biraan gahaa ture guyyaarraas akkaatama saniin isin biraan gaha. Fakkeenya qorqoorroon tokkoffaan kan inni ittiin gurguramaa jiru yeroo kana qarshii 900 gurguramaa jira tokko isaa isin jechuu barbaada. Lammaffaan ammoo qarshii 670 sadaffaan isaa ammoo qarshii 550 gurguramaa jira. Kanaan jiraachuu isaa beektanii namoonni ijaarsa jalqabuu barbaadan ijaarsa jalqabuudhaaf gatii meeshaa adda baasuu dhabuudhaan kan hangamma osoo hin jalqabin jirtan hundi keessan isin dandeessee jechuudha. Kanaan jiraachuu isaa akka beektanii jalqabdan kan immoo itti fayyadamu isin jechuu barbaada. Tarii namoonni kanaa oliin isinitti himanii isin fixaa jiranillee guyyaa har'aa ni beektan jedhee yaada. Kanaaf akkaataa maqaa isaatiin qorqoorroon gosa baay'eetu jira. Haa ta'u immoo akkaataa cimina isaatiin bakka sadiitti qoodeeti ani kan isin biraan ga'u maaliif fakkeenya qorqoorroon baay'een isaa gatii isaa wal fakkaataadha. Fakkeenya qorqoorroo sadaffaan amma isiniin jedhe kana qarshii 550 gurgurama kana gosoota qorqoorroo 3-4 oltu jira. Kanaaf achi deemtanii iddoo suurota meeshaa kana gurguran yoo qabaattan qoffaa kan ta'u kan ammoo sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu cimina isaa giddu galeessa kan ta'e meeqaan naa kennite jettanii faa yoo gaafatanii qarshii 670 argattan isin jechuu barbaada. Kanaaf tokkoffaan isaa qarshii 900 lammaffaa isaa qarshii 670 sadaffaan isaa ammoo qarshii 500 shantamaan jiraachuu sabeettanitti fayyadamtan namoonni ijaarsa manaatiif haa ta'u dallaadhaaf wantoota gargaraatiif itti qarqaramu barbaadan isin jechuudha. Lammaffaa akka isin biraan gahu sibiila namoonni mana bolokkeetti kaasuu barbaadan akkuma viidiyoo darbe irratti isin kaasetti beergaa jedhameeti kan inni gurguramu yeroo bittani beergaan tokko jechuun meetira 12 sibiila akka amma asirratti argaa jirtan kun akka amma jiru kanatti yookaan immoo meetira 12 akka amma taa'e kanatti beergaadha jedhamee kan inni gurguramu yeroo bitamus akkaataa kanaan gurgurama malee meetiraan jennee irraa muranii akkasuma gurguruu hin danda'an jechuudha. Tokko isaa kun ammoo meetira 12 kanaaf ogeessi mana keessanii bolokkeettidha yeroo kaasuu barbaadan koloniidhaaf biimiidhaaf wantoota garagaraatiif hagam akka gaafatu ni beeka waan ta'eef beergaa hagam akka gaafatu ni beeka waan ta'eef asuma irratti illee herreega isaa yeroo hojjadhee isin dhiyeessu mana lukkuu 70 haa ta'u 60 50 haa ta'u ijaaruu yoo barbaadan beergaa hagam akka isin gaafatanis herreega isaa hojjadhee sirra isin maxxansa sirra dhaabbatanii qarshii isaas amma yoo isinitti hime adda baasuu isin rakkisuu isin jechuu barbaada. Isa immoo abbaa 8 abbaa 10 abbaa 12 abbaa 14 fi abbaa 16 jedhaatiin deema. Ijaarsa manaa keessatti baay'inaan kan fayyadamnu ammoo abbaa 8 irraa kaasee abbaa 10 abbaa 12 fi abbaa 14 fi darbee manneen akka gamoo irratti abbaan 16 ni fayyadamna. Kanaaf hunda isaa gatii isaa isin biraan ga'a. Sibiilli kun ammoo kan biyya keessaa fi kan biyya alaa kan ammoo biyya Turkii jedhamee bakka lamatti qoodamee kan gurguramu biyya keessatti. Haa ta'u immoo irra caalatti kan biyya keessaatti baay'inaan kan fayyadaman namoonni keessattuu ijaarsa manaa irratti jechaadha. Inni garaagarummaa qaba. Kan biyya alaa kan biyya keessaa caalaa gatiin isaa ol ka'aadha. Kanaaf guyyaarraa kan isin biraan ga'u kanuma biyya keessaati. Gatii isaa abbaa 18 yoo ilaalle abbaan 8 yoo ilaalle qarshii 615 abbaan 10 qarshii 960 abbaan 12 qarshii 1385 abbaan 14 qarshii 1885 abbaan 14 abbaan 16 qarshii 2465 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Kanaaf kolonii fi biimii irratti abbaa 10 12 14 kan baay'inaan fayyadamnu abbaa 8 fayyadamuu dhabuu dandeenya. Kanaaf kanaan jiraachuu isaa beektanii
abbaan kudhanii qarshii 960, abbaan kudha lama qarshii 1385, abbaan kudha afurii qarshii 1885 innis jiraachuu beektanii abbaan kudha ja'a dhiifama qarshii 2465 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan akkuma jalqabarratti isin kaasetti simmintoodha. Yeroo yerootti gatiin isaa baay'inaan kan jijjiiramu argachuuf illee baay'ee rakkisaa kan ta'e simmintoodha. Kanaaf simmintoo mana mukaa naa ijaarru bolokkeettiidhaan ijaarru manneen kana lamaan irrattu simmintoon fayyadamna waan ta'eef gatiin isaa yeroo darbee amma qarshii 2000 olillee ta'ee ture. Naannoo irra jireessatti bakka baay'eetti qarshii 1800 akkas ture. Yeroo ammaa kana immoo kuntaalli tokko qarshii 1500 jira. Isa yeroo darbee irra gatiin isaa gadi bu'eera. Waan ta'eef yeroo kanatti otoo fayyadamtanii gaariidha isin jechuu barbaada. Kuntaalli tokko kan immoo kiiloogiraamii 100 yookaan immoo baaggii 2 qarshii 1500 jiraachuu isaa beektanii akka fayyadamtan isin jechuu barbaada. Namoonni walakkaa isaa kan immoo baaggii tokko kiiloogiraama 50 barbaadan immoo qarshii 750 bakka lamatti qooduudha. Waan baay'ee rakkisuu miti. Kana jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Isatti aansuudhaan immoo bolokkeettiidha. Namoonni mana bolokkeettiidhaan ijaaruu barbaadanii bolokkeettiidha. Bolokkeettiin ijaarsa keessatti keessattuu ijaarsa manaa keessatti itti fayyadamnu. Abbaa 20 fi abbaa 15ti ajajaan kanneen dalagamanis jira. Isaan sunniin immoo waan garaagaraa ijaarsota garaagaraa malee mana irratti miti. Mana jireenyaa irratti abbaa 20 fi abbaa 15 qofaadha kan itti fayyadamuu dandeenyu. Kanaaf isaan kunniin lamaan abbaan 20 qarshii 27 jira. Abbaan 15 immoo qarshii 25 jira. Kanaaf isarratti hundooftanii gatii kanarratti hundooftanii mana keessanii bolokkeettii hamma akka isin gaafatuuf haartushiinidhaaf bolokkeettii abbaa 15 fayyadamna. Farammoo kutaa mana keessaa kukkutuudhaaf abbaa 15 fayyadamna. Innis immoo hamma akka nu gaafatu adda baasuudhaaf gatiin isaa kanaan jira. Baay'ina bolokkeettii isin gaafatu qofa beektanii yookaan immoo ogeessa isin ijaaruu gaafattan yookaan immoo akkuma jalqaba isin kaase anis yeroo herreega isaa isin yoo jedhu sara dhaabbattanii qarshii hangam akka isin gaafatu beekuu dandeessin jechuudha. Galma wanti isin beekuu qabdan waa'ee ijaarsaa irratti namoonni baay'een abbaa 20 qofa yeroo ijaaran argina. Gatii isarratti isaa ta'uu kan immoo fakkeenyaaf mana keessa yeroo paartishiiniidhaaf kutaa adda qoonnu abbaa 20 yoo qoonne seentimeetira 20 jechaadha. Abbaa 20 jechuun seentimeetira 5 seentiin 5 nu hafa seentiin 5 suni kutaa manaatti dabalamti waan ta'eef kutaan keenyallee akka baay'ee nu bal'atu ta'a. Lamaffaa immoo akka qarshii baay'ee isin gaafanne ta'a waan ta'eef kutaa keessa yeroo kukkuttanii yookaan immoo yeroo qooddanii abbaa 15tti akka fayyadamu ogeessatti siimuu qabdan isin jiraata. Gatiin isaa immoo kan akka ammaan isin biraan gaa ture kana abbaan 20 qarshii 27 abbaan 15 qarshii 25 jiraachuu isaa beektan akka fayyadamtu isin jiraata. Ittaan suudhaan immoo ashawaadha. Mana tokko bolokkeettiin ijaarru mukaan ijaarru ashawaan barbaachisa. Ashawaan kun ammoo gatiin isaa dhaabbataa miti. Yeroo yerootti kana jechuun magaalaa tokko magaalaa biraatti garaagarummaa qaba. Kennaa fi irra jireessatti qarshii 13,000 qarshii 13,000 argachuu kan dandeettan ammoo magaalaa isin mana ijaartan sana keessatti ashawaan ni gurgurama yoo ta'edha. Kenna amma Adaamaa yookaan immoo Shaashamannee jira dhokuma Shaashamannee itti ijaaruu barbaadde ashawaas keessaa ni argatta waan ta'eef qarshii 13,000 bituu dandeetta. Adaamaa soota qarshii 13,000 bituu dandeetta. Mojoo soota qarshii 13,000 bituu dandeetta. Bishooftuus haa ta'u magaalaawwan akkasii kana keessatti qarshii kanaan argachuu dandeetta. Maaliif achirraa fe'anii lafa baay'een deeman waan ta'eef magaalaawwan xixiqqaa gara baadiyyaatti deeman fa'aa yoo fudhattanii simmintoon ashawaan achi keessatti gurguramu fa'aa yoo ta'e naannoo ashawaan jiru irraa fe'anii achi sii geessuuf sa'aatii dheeraadha karaa kana kan deemanii baasiin fe'iinsaafatti kaffaltu baay'eedha waan ta'eef amma qarshii 15,000 14,000 16,000 yeroo bakki itti gaafatu jira waan ta'eef kanas akka baaftan isin jechuu barbaada. Kanaaf magaalaa manatti ijaaru sana keessa ashawaan ni gurgurama achi keessa ni jira yoo ta'e qarshii 13,000 argachuu dandeetta isin jechuu barbaada. Kanaan jiraachuu isaa beektanii meeshaaleen ijaarsaa kan hanga ammaatti fayyadamaa turre isa taansuudhaan ammoo mismaara mana tokko bolokkeettiidhaan ijaarru irra calataa mukaa yeroo ijaarru mismaara nu gaafata. Mismaarri paakkeettiidha yookaan ammoo baaggiidhaan akka asirratti argaa jirtan kana booksii kanaan gurgurama. Inni kun tokko isaa qarshii 800 booksiidhaan yeroo bittanii jecha kiiloodhaan yeroo bittan ammoo isin hanqatee fa'aa kan xiqqaa ijaaruuf fa'aa yeroo bittanii qarshii 250 jira. Booksiidhaan ammoo qarshii 800 jira. Isas kanaan jiraachuu isaa beektanii mana yeroo ijaartan booksii 2 3 5 6 akkas gaafata waan ta'eef inni kun ammoo qarshiitti hojii jirru meeqata kan jedhu sadda baasuun waan isa rakkisuu miti akkuma jalqabsiin kaasanii yeroo ta'anu akkaataa mana keessan yookaan ammoo ijaarsa mana sanaa irratti hundoofne herreega isaa hojjedhee hunda isaa kan isin biraan ga'u ta'a. Odeeffannoon guyyaa irraa qabadhee isin dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana gaafii yoo qabaattan gaafachuu ni dandeettani. Ammas haaraa kan taate chaanaalii kana subscribe godhachuu ni dandeettani. Viidiyoo biraa kan walitti nutti nagaa naa turaan kenni kenna tokkoon jettu kan isin qaqqabu.